ati cubbuu dandeessaa fakkeenyaaf ati gaafa siin jedhu namni aan fakkeenyaaf sana immoo gaafa gooftaa fudhattu si barsiifti kana jaal. Ati si dhufta waan ta'eef gaaf sana sin barsiisa tokkummaa. naa kadhume akkana ofitti na fudhattu. Waaqayyo siif hin kadhadha. Maaloo doon isiniin kadhatiin oolee beekaa? Aleksii faa kana utuun kadhadhu kun fuudhee amma. Aleksii kadhadhu. Natti himtu maal kun normaalidha maarkoo qaba Aleksoo natti himtu. Ilaali. Maal kadhachuu? Namni nama cuubu gaaffii gaafadha Aleksii kun normaalidha maal taate irraan barataa jira namni nama cuubu addeebee giiftii koo siisaa. Hundi keessa taappi iskiriin gaasi. Taappi iskiriin godhaan argeeffadhaa gaasi. Aboo namni bisal kan gudatu taappi goota kuba sadii seenna gaasi. Jira. Namuma. Lakki sitti meeraa bar waan hunduu seera mataa isaatii qaba. Waan hunduu seera mataa isaatii qaba. Anuti argee jedhee nama hin cuubu. Seericha natti kaakisoo seericha baruu barbaade giiftii koo. Hin baratta kaa kootu baradhu kaa. Irra natti mikaa giiftii koo. Ana maalin sitti baree kootu baradhu abbootii amantaatu barsiisaa jaarsolii waardaa keessaa hin baratamaa fi hin kadhatamaa fi. Namni kootti dhaga'amu baratee galee waamicha kunumti bar natti buruuti keenya hojiidha bar. Ila sitti mee abbootii amantaatu namoota kanaaf kaa'amantu barsiisee cuuphaa. Namni cuuphaa kumaatti jiru jechuudha. Amma mi'a seera amantii kan keessanii fudhatte abbaanuma barbaadetu waan barbaade godha. Akkam jechuun fakkeenyaaf ijoollee taappi iskiriin dukkana keessaa na baasaa utuu na hin dubbatin. Jira maal taatan? Ani fakkeenyaaf ani islaamaa fakkeenya tokko sitti hima. Wanti narraa eegamu shaadaadha fakkeenyaaf rabbiin tokkichoomsuu rabbi akka uumaa akka ta'e akka uumaman taane ragaa ba'uudha. Akka uumaa ta'edha fakkeenyaan sitti himaa jira kana isa islaamummaa sitti hima wanta gahaa tokko jechuudha. Ati islaama jechuuf laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jennaani islaamummaa jechuudha. Rabbiin tokkicha malee gabbaramaan hin jiru jechuudha. Ati kana jettee garuu jannatis taabbachuu qabda azaaba taabbachuu qabda jechuudha. Sun hojii keeti garuu ti islaama ta'uu fi laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jechuun si gaadha jechuudha. Gaadha jechuudha garuu ti waa islaama si maqaa ta'uun immoo kun islaama maqaa ta'eera jettee hojii dhiisuu hin dandeessu kun islaama jettee hojii waan islaama taabbachuu qabda jechuudha. Dalagachuu qabda xankaruu qabda jechuudha sira. Inni akkasii amma islaamummaa keessatti kanuma qofa eeggaadha. Garuu barachuun yoo inuma barattaa jechuudha barnoota galee amma macaafa qulqulluu namni hin dubbisa miti akkuma macaafa qulqulluu dubbiftu si barsiifamu wanta addaa wanta ati barattu hin jiru macaafa quraana qaraataa indagana kitaaba baratta hadiisa garaa garaa kana baratta bakka si galee kanarraan barnoota kee qaxxalataa wanta addaa wanti si dhufu hin jiru bakka ati geeffamtu hin jiru fakkeenyaaf wanta akka cuuphaa manna amantaa wayitii amantee hidhamtee geeffamtu wanti waajibaa sitti hin jiru namni waluma jajjabeessu wal fuudhee deema malee walii bo'uun sun sirrii miti hin bo'amu namni nashaadhaa qabsiifamu namannu saaksite malee sirratti namanni nashaadhaa qabsiifattu nu keessa hin jiru inni bo'amu sun sirrii miti noormaal lubbuu isaa baraaraa ati lubbuu kee baraarrattaa nu saaksame inni bo'ichaa sunis amantaa keessa hin jiru siin jechuu barbaadeetinnaa shaadaa qabsiifne jedhamee bo'amu sun saaksiidha sun saaksino namni lubbuu isaa baraarrata lubbuu isaa baraarrata namni lubbuu isaa baraarrata waan ta'e lubbuu kee baraarradhu wanta addaan jiru jechuu barbaadeetan bakka rabbiin tokkichoomsita nabi muhammadiin ergamaa gootaa quraana kee qaraataa hadiisa barattaa kitaaba qaraataa bakka allaqe xumurame waa'ee kitaabaa hadiisa barannaan waa'ee islaamummaan beekta waa'ee salaataan beekta waa'ee qabeenya irraa zakaan beekta waan hundayyuu beekta lamuu sana qaraatee jennaan jechuu kooti waan hundaafuu furmaanni waa hundaa garuu barachuudha addunyaa kana maa baratanii samaa irra dhaqanii qubataa jiru. Yesuusitti dhufee hamanee dirqamuma barachuu qaba cuuphamuu qaba. Kun jecha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ina manna hin fudhanna waan yoo cuuphamne maal ta'a cuuphamne yoo du'e namni kun kiristaana ta'e cuuphamne yoo du'e akka divaayidariinaaf inni kun maa waan ta'u hin qabu. jechuun amantaa akka ilaalamuu barbaadeetan. No ni fayya. Ani ni fayya jedhee namana. Jechuun akka amantichaatti akka amantichaatti fayyade akka geetto soddaan. Akkuma amantichaattu hin fayya namni gooftaa Yesuus Kiristoositti amane. Cuuphamuu baatus. Cuuphaa sanii miti kan jannata kennuuf. Garuu waan inni jedheedha. Nuti itti amanna. Obboloota koo barnoota irra jirra warri kiristaanaas puush godhu warri musliimaa puush godhu barnoota irra jirra. Ila gooftaa koo Yesuus waajjii sittaa ergu. Sadii baay'is. Waajjii sittaa ergu.
Waajii. Kiri sagalee shaadaa keessatti garee shaadaa fi garee wangeelaa walitti karakkaran sanan godina malee akkasitti wal Isaan jedhee. Waajii natti kadhataa jirti kasa waa arrabsu ganamaa galgala namicha waa arrabsu. Isaanitti waamaa jira Alex. Maal nama bar innis ilaal waajii natti jettu kuni barsiisuu danda'a garuu miira isaa to'achuu hin danda'u. Siigalee nama arrabsaa barsiisaa amantaa tokko immoo utuma namni arrabse ameen jechuu qaba jechuudha. Anamma fakkeenyaaf Alex na barsiisa yoo ta'e yoo nan Alex na arrabse Alex akka dhaloonni barnoota irraa fudhatu isa irraa fudhatu jedhee yoo nan arrabse illee arrabaan dhiisee akka macaamni qulqulluu jedhetti na deebisuu qaba. Waajjin ati jettu kun immoo kalimaa tokko naasee wajjin haasee kalimaa lama kudhan see arrabsa tokko nagaa wasitti hime 30 see arrabsaa jechuudha waajjin. Siigalee namni barsiisaan tokko immoo nama arrabsuu hin qabu. Nama arrabsuu hin qabu. Oo namni arrabse illee waaqayyotu gatii isaa kaffala waan ta'eef galatoomii jedhee jaalala barsiisuu qaba. Jibbiinsa balleessuu hojjechuu qaba. Waajjinoo dhagaa fudhatee nama dha'uuf deema barsiisaa amantaati. Dhuga rabbi. Ooti garsiisaa keessa seente dhagaa fudhatee sitti qophaa'e waa'ee amantaa dhiise mataa keessa si dha'a jedhee aggamatee taa'e arraba qopheeffatee taa'a. Si wajjin dubbachuu hin danda'u. Egaa namni nama barsiisu immoo nama arrabsuu hin qabu. Anumti kunuu yeroo namni na arrabsu waa'ee nama gaafa dubbadhu nan dhiisa beeka. Maaliif dhaloonni narraa baratu waa'ee amantaa iyyuu. Keenya abboomuudha namni Yesuusitti amanatu kan barbaadu jedhee naan ortodoksii ta'e jedhee Aleksis hin beeku jechuudha wanta. No ortodoksii miti. Taphis ringaay. Ortodoksiin kan warra gargaariidha cuuphaan isaa innaa kana fixana na reeksitti waan ta'e dubbadheen deema ko'eettiidha. Koy kaa ammallee haasofneef hinnaa nama rarte. Okay, waamicha sii godha. Obboleettii koo qashtii bareedduu kottu gara islaamummaa dhugaa rabbi. Kottu islaamummaa fudhadhu baradhu barsiisii giiftii koo wallahi. Sirraa islaamummaa si tola amala qabda simboos qabda fakkaata simboo kee gaa argeen beeku. Wallahi islaamummaan nageenya islaamummaan jaalala islaamummaan karaa sirriidha karaa qajeelaadha giiftii koo kottu gara islaamummaa natu si waame kottu dhugaa rabbi kottu islaamummaan siif waan hundadha islaamummaan siif qabeenya nageenya jaalala tokkummaadha kottu gara islaamummaa giiftii koo simboo qabeettii koo siisaay koo islaamummaa siif filadheera barakallahu fiikum dubbadhamme. Bifami tokkummaa koo dhugaa. Caamii jedhu sanaaf namni amane sun baratee dirqamuma cuubama namni kamiyyuu jechuudha. Gaafa ilaal bar kanaafanii siin jee kaamanii cuubamu miti kitaabni macaafni qulqulluun. Eegaa. Yeruma amane sanatti cuubamuudha moo yerumatti tolee cuubamu? No lakki yeroo sanatti otoo hin ta'in barachuu qaba namni waan hin beekne tokko akkamitti godha beekuu qaba baratee beekuu qaba bakka. Okay. Bareedduudha bakka keerumaa godhuufi isaaf baasataanaani ani dhaqee lamuu yennaan waa tokko minaamin jedhu akkamiin jedhe cuubamaa jira dhaqee garuu qoy bishaan amma cuubaan sun bishaanuma qoy gaaffii asirratti waan dagadde cuubaan suni bishaanuma noormaal bakkuma jirutti cuubama moo bishaan filatamoo wanta akkasiifaa jira. No bishaan filachuu odoo hin taane waan hundiyyuu seera qaba maali amantaa keessan keessa waan hunduu seera qabaa miti seera qabaa namoota ittiin gaggeeffamuu qaba. Kanaaf anti gaaffii akka seera qabu waan beekuuf seerri isaa akka minaamin siin jedhee. Yaa seera qaba.